Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaatu bina geenye keessan baraadhaan nagaa jira. Alhamdulillah kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya guyyaa har'a odeeffannoo bareedaa tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Innis maalidha yoo jettanii haala odeeffannoo jaarsa manaatiin wal qabatee jechaadha. Innis gaaffii hedduu keessanii kan ta'e mana lukkii 80 Blokkeettiidhaan ijaaruuf qarshii hammam nu gaafata, meeshaalee hammam nu gaafata, meeshaaleen kunneen gatiin isaa hammami, ogeessa mana kana ijaaruu dabalatee meeshaalee isaa barbaachisan dabalatee walumaa galatti qarshii hammam nu gaafachuu danda'a. Namoonni jettanii gaafattanii fi warroonni wanti akkanaa gaafesanii ta'e waan kana dalasiifachuu barbaadan guyyaa har'aa kallattii mana odeeffannoo isaa guutuu inni argattan jedhee yaada. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya taasisanii jira. Maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha. Egaa warroonni hangarraan dhufan turtanii galanni keessan baay'eedha. Kanaaf kallattii mana odeeffannoo guyyaa har'aatti isin dabarsa jechaadha. Kanaaf yeroo hedduu isin biraan odeeffannoo akka kanaa isin biraan gahaa turuun kiyya ni yaadatama. Kanarrumaa kan ta'e namoonni hedduun akka jaalatanii fi odeeffannoo kanatti akka fayyadamtanis natti himtanii jirtanii anis ni beeka. Kanaaf guyyaa har'aasi haaluma kana dura baratame mana lukkii 81 qorqorroo normaaliidhaan walumaa galatti guutuutti meeshaaleen mana kanaan nu barbaachisan gatii isaa hammami guyyaa kaleessa jechaadha. Meeshaalee ijaarsa manaa gatiin isaa meeqaan akka jiru yookaan ammoo hammam akka ta'e isin biraan gahee jira jechaadha. Hedduun isaa baay'ee dabaluu yookaan ammoo gatii dura ture irraa dabaluu isaas odeeffannoo isaa argattaniirtan jedhee yaada ismaa wal qabateeti mana lukkii 75 kana dura isin biraan gahee ture. Mana lukkii 75 mana lukkii 80 kun quantity herreegni isaa walitti dhiyaate jechaadha. Kanumaan wal qabate guyyaa har'aas odeeffannoo kana mana lukkii 80 guutumaan guutuutti mana kana qulqulluu isaa erga akka barbaachisutti korniisi isaa galchine seeraamikii lafarraa mana fincaanii keessa alarraa kan qabu isiniif hojjadhee herreega isaa isiniif hojjadhee dhufee jira jechaadha. Amma kallattimaan gara odeeffannoo kanaatti isin Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya akkuma jalqabaatti kaasuuf yaalitti guyyaa har'aa odeeffannoo guutuu isaa kan mana lukkii 80 blokkeettiidhaan ijaaruuf maal akka fakkaatu qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Jalqabarratti mana kana ijaaruudhaaf dhakaatu nu barbaachisa. Wantoonni mana kana nu barbaachisan hedduudha jechuudha. Dhakaa dabalatee simmintoo ashawaa fi walumaa galatti meeshaalee hamma 20 gahan jechuudha. Isa kana keessatti kan herreegni isaa kan dalagame kallattii maanii dhakaa manicha kana nu barbaachisu qarshii 15,000 nu gaafata gara herreega isaatti yoo seenne jechaadha. Lammaffaa irratti ashawaadha. Ashawaan manicha kana nu goma makiinaa lama yookaan ammoo siinootiraakii lama yoo qopheessine nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Yookaan ammoo meeshaaleen ijaarsa manaatiif oolan akkanumaan tilmaamaan hamma kanatu gaha kan jedhamu osoo hin taane haala seera ijaarsa biyyattii irratti hundaa'ee herreegni isaa kan dalagamudha jechaadha. Herreega kana dalaguuf dadhabbii hedduudha kan nama gaafatu yookaan ammoo sa'aatii dheeraadha kan nama gaafatu. Kanumaan wal qabatee viidiyoo kana baay'inaan yoo isin hin daawwanne bu'aan asirraa argamu yookaan ammoo nama wanta kana hojjechuuf hamilee isaatiif wanti jiru hin jiru jechuudha. Yookaan ammoo hamilee isaa akka jajjabaatuuf wanti isa kakaasu waan hin jirree fi kanaaf akka sheer waliif gootan gabanumaan isin hidhama. Egaa ashawaa makiinaa lama isin gaafate jechaadha. Yeroo kana gabaarratti qarshii 6,500 gurguramaa jira. Walumaa galatti ashawaa manicha kanaan nu barbaachisan qarshii 13,000 yoo qopheessine nuuf gahuu danda'a jechaadha. Itti aansuudhaan ijaarsa manaa keessatti gahee olaanaa kan qabuu fi qarshii hedduus kan isin gaafachuu danda'u simmintoodha jechaadha. Simmintoon manicha kanaaf nu barbaachisu qarshii kuntaala 80 nu gaafata. Kuntaala 80 yookaan ammoo baaggii 160 nu gaafata. Isa kana gara qarshiitti yoo jijjiirru qarshii 52,000 nu gaafata jechaadha. Itti aansuudhaan biimiif kolonii irratti agregeetiin simmintoo fi ashawaa faana konkiriitii kan jedhamu jechaadha. Agregeetiin barbaachisa. Agregeetiin meetiri kuubii 7 nu gaafata. Kana gara qarshiitti yoo jijjiirru qarshii 10,000 jechaadha. Agregeetiin kun dhakaa xaxarii jedhamee isaa beekamu isaan jechaadha. Naannoo baay'eetti hin argamu. Namoonni hedduun dhabne jettanii gaafataa turuun keessan ni yaadatama. Kanaaf gatiin isaas qarshii hamma kana manicha kana ijaaruu barbaadan qarshii 10,000 yoo qopheessitan inni isinii gahuu ni danda'a jechaadha. Itti aansuudhaan murteessaa kan ta'e bolokkeettiidha jechaadha. Bolokkeettiin akkuma yeroo baay'ee san biraan gahaa turetti sadarkaa lamatu jira jechaadha. Akkuma argaa jirtan kanatti noormaalii kan ta'ee fi boca karvii kan qabu jechaadha. Mana keenya irratti boca garaagaraa hojjechuudhaaf boca karvii kan ta'e kan qabu kana nu gaafata jechaadha. Isaan kanneen lamaan gara qarshiitti yoo jijjiirru qarshii 57,000 nu gaafata jechaadha. Inni noormaaliin kun seentimeetira 15 jechaadha. Inni kun gara qarshii 54,000 nu gaafata. Inni kun qarshii 3,000 nu gaafata karvii kan ta'e kun jechaadha. Walumaa galatti qarshii 57 yoo qopheessine bolokkeettiif nu gaha jechaadha. Itti aansuudhaan sibiila jechaadha.
baarworkii kan jedhamu sibiilli kun abbaa miilimeetira 10 fi abbaa miilimeetira 12 kan itti fayyadamnu jechuudha. Kana warroonni ijaarsa manaa beekan yookaan ammoo injiinaroonni warroonni mana ijaaran isa kana abbaa meeqaa hammam akkasiin gaafatu isaanii beekan waan ta'eef isa dhaabbanneetu abbaan miilimeetira 10 fi abbaan miilimeetira 12 kan gaafatu jechuudha. Abbaan miilimeetira 10 yookaan ammoo abbaa 10 kan jedhamu beerga 58 gaafata. Beergaan tokko inni akkuma guyyaa darbe simbiraan gahee turetti qarshii 720 jechuudha. Beergaan tokko kan ammoo meetirri 12 inni kun gama qarshiitti yoo jijjiirru qarshii 42 nu gaafata jechuudha. Taansuudhaan abbaan miilimeetira 12 beergaa 36 nu gaafata. Beergaan tokko qarshii 1,35 gurgurama. Isa kanas gara qarshiitti yoo jijjiirru qarshii 57 nu gaafata jechuudha. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya manicha luukii 80 kan ijaaruudhaaf hojiin sibiila yookaan ammoo sibiilli nu barbaachisu gara qarshiitti yoo jijjiirru abbaa 10 ta'e abbaa 12 akka simbiraan gahaa ture kanatti qarshii 79 nu gaafata jechuudha. Kana jechuun abbaan miilimeetira 10 qarshii 42 abbaan miilimeetira 12 qarshii 37 isaan kanneen lamaan yoo walitti deebifnu qarshii 79 nu gaafata jechuudha. Itti aansuudhaan istaafiidha. Istaafaanii kiilogiraamaan gurgurama. Inni kun qarshii 5,000 nu gaafata. Tokko isaa kan ammoo kiiloogiraamiin tokko kan ammoo kiiloon tokko qarshii 100 gurguramaa jira. Walumaa galatti manicha keenya kanaas akka seera ijaarsa biyyattiitti qarshii kiiloogiraama 50 nu gaafata jechuudha. Kana gara qarshiitti yoo jijjiirru qarshii 5,000 ta'a jechuudha. Egaa itti aansuudhaan balbala jechuudha. Balbala yeroo kana sibiilli balbala gatiin isaas baay'ee ol ka'uu isaas simbiraan gahee ture. Kanumaan wal qabate manichi keenya kun yookaan immoo manni luukii 80 kun balballi isaa balbala guddaa tokko balbala xiqqaa lama qaba yookaan immoo foddaas bakka itti qabaatutu jira. Manni kun akka moodernaayizii yookaan mana bareedaa akka ta'u jechuudha. Manicha kanaaf kaareedhaan gurgurama. Inni kun yeroo baay'ee simbiraan gahaa ture. Kaaree 19.2 jechuudha. Kaareen tokko qarshii 3,000 hamma 3,000 fi 200 kan jiru jira. Naannoo tokko 300 fi 3,300 iddootti gurguramu jira. Giddu galeessa tokko ammoo naannoo baay'eetti kan gurguramuu fi sibiila cimaa ta'e qarshii 3,000dhaan jechuudha kan gurguramaa jiru. Kaareen tokko walumaa galatti balbalicha mana keenya kanaa fi qarshii nu barbaachisu qarshii 57 fi qarshii 600 yoo qopheessine nuuf gaha jechuudha. Yookaan ammoo qarshii 57 fi 600 nu gaafata jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun haaluma kana fakkaatuun manichi keenya kutaa 4 keessaa kan qabuu fi kutaa tokko alarraan kan qabu haaloonii meetira 7 hamma meetira 8 kan bal'atuu fi mana fincaanii keessaaf alarra kan qabudha jechuudha. Egaa manicha keenya keessatti dirqama kutaa tokko hamma 2 balballi keessaa nu barbaachisa. Giddu galeessa godhachuudhaan balbaluma tokko isiniif hojjedha jira. Balbala tokko galchuu barbaadan qarshii 8,000 isas yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinitti himee jira. Yeroo ammas gatii isaa gaafadhee qarshii 8,000 dalagamaa kan jiru jechuudha. Walumaa galatti balballi keessaas ta'e kan alarraa daawwitii isaa osoo hin dabalatin qarshii 65,000 fi 600 nu gaafata jechuudha manichi keenya. Egaa isaan kana hojjenne balballi sibiilaa kan ammoo kan alarraa kun daawwitii gaafata jechuudha. Daawwitiin isaa yookaan ammoo fargaan isaa kaariin tokko yookaan ammoo meetiriin tokko qarshii 2,000 gurguramaa jira jechuudha. 1,800 isin biraan gahaa turuun kiyyan yaadatamaa yookaan ammoo isin biraan gahee jira jechuudha. Ji'a lama dura yeroo ammaa kana qarshii 200 dabalachuudhaan qarshii 2,000 gurguramaa jira. Walumaa galatti daawwitiin manicha kana nu barbaachisu qarshii 24,000 yoo qopheessine nuuf gahu kan ammoo qarshii 24,000 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Egaa itti aansuun akkuma yeroo baay'ee simbiraan gahaa turetti manichi bulkeettiin isaa ijaaramu mukaan isaa ijaaramu mukni barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf mukni manicha kana nu barbaachisu qarshii 15,000 takka nu gaafachuu ni danda'a. Walumaa galatti muka manicha kana nu barbaachisu qarshii 10,000 isiniif gahaa jechuudha. Itti aansuudhaan manichi luukii 80 isiniin jira. Qorqoorroo 80 nu gaafata. Guyyaa darbe viidiyoo isinii hojjedhe irratti gatii qorqoorroo simintoo isinii hojjedhe chunki yaani yaadatamaa isuma wal qabatee qorqoorroon tokko qarshii 500dha. Manicha kanaaf kan nu barbaachisu qorqoorroo 80 jechuudha. Qorqoorroon 80 kun gama qarshiitti yoo jijjiiru qarshii 40,000 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya meeshaalee manicha kanaaf nu barbaachisan baay'eedha jechuudha. Akkuma isin biraan gahaa jiru kanatti qorqoorroon qarshii 40,000 isin gaafachuu ni danda'a jedhee jira. Itti aansuudhaan mismaarri isin nu barbaachisa qarshii 3,100 nu gaafata jechuudha. Kun immoo qarshii 3,000 jechuu kooti. Itti aansuun warroonni barbaadaniif warroonni hin barbaannes garagaratti isiniif hojjedhee jira. Warroonni
seeraamikii fi siilintoo kan ammoo koornisii barbaadan gatiin isaa kammoo manichi hundi mishaashatti qarshii hammam isin gaafataa fi warri hin barbaanne ammoo hammam isin gaafata kan jedhu irratti herreega isaas isinii dhahaa isinii hojjedhee waan jiruuf manicha kanaa fi warroonni galfachuu barbaadan koornisiin isaa qarshii 55,000 isin gaafata jechaadha. Herreegdanii sirra ga'uu dandeettanii giddugaleessa yookaan ammoo giddugaleessa kan ta'e qarshii 450 dalagama jechaadha. Kaareen tokko yookaan ammoo meetiriin tokko koornisiin kun jigsamiidha jechaadha. Koornisichi qarshii 55,000 isin gaafata. Seeraamikiin ammoo shaklaa lafarra galu guutuu mana keenyaa kutaalee dabalatee ala isaa irraa fi hamma keessa manaatti qarshii 61,000 nu gaafata jechaadha. Kaareen tokko qarshii 500 gurgurama. Manichi keenya kan irra dhaabbatu lafti manni irra dhaabbatu qofti lafaa osoo hin taane lafti manichi irra taa'u qofti kaarii 122 jechaadha. Baay'ee tokko guddaadha. Isa kana seeraamikii galchuudhaaf qarshii 61,000 nu gaafata. Koornisiin qarshii 55,000 nu gaafata. Ittaan suudhaan qalamiidha jecha qalamii alarraa fi kan keessaas dabalatee qarshii 25,000 nu gaafata akka herreegaatti yookaan ammoo akka seera ijaarsaatitti jecha qarshii 25,000 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a. Ittaan suudhaan meeshaalee mana fincaanii fi shaaworii manichi kun keessa isaatii mana fincaanii fi shaaworii qaba isiniin jedhee jira akka herreegni itti hojjetamee fi akka diizaayiniitti godhametti. Walumaa galatti meeshaalee mana fincaanii fi shaaworii kun qarshii 35,000 gaafata jechaadha. Qarshii 35,000 yoo qopheessan isaaf isinii gahuu ni danda'a. Warroonni hin barbaanne ammoo keessaa baasee herreega isaa hammam akka ta'us isinitti hima akkuma dura isiniin jedhe jechaadha. Ittaan suudhaan manichi kun elektiriikii shiboo elektiriikii qaba. Girgiddaa keessa kan harkifamuu fi gubbaa isaa irra keessattuu koornisii jigsamii yeroo galfamu shiboo baay'eedha kan gaafatu jechaadha. Shiboon kunis furdina garaagaraatiin yookaan ogeessonni mana ijaaran adda baasanii isiniif immoo kan immoo isiniif galchuu ni danda'an yeroo isinii galchan walumaa galatti qarshii 7,000 isin gaafachuu ni danda'u kan immoo qarshii 7,000 kana yoo qopheesse isiniif ni gaha jechaadha shiboodhaaf. Ittaan suudhaan inni dhumarraa mana fincaanii alarraati jechaadha. Namoonni barbaanne seefti taankarii fayyadamuu dandeettanii seefti taankarii hojjechuudhaaf qarshii baay'ee isin gaafata. Gubbaan isaa sibiilaanii kan cufamu ashawaa simintoos hedduu gaafata. Yeroo biraa isas immoo seefti taankarii wajjiidhaan herreega isaa hojjedhee isiniif kan dhiyeessu ta'a. Guyyaa har'aa seefti taankarii osoo hin taane mana fincaanii alarratti fayyadamuu yoo barbaaddan inni kun dirqama jechuudha. Qarshii 15,000 simintoo ashawaa isaa dabalatee qonnaafis qarshii 15,000 yoo qopheessan isiniif gahaa jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya meeshaalee manicha kanaan nu barbaachisan kan hanga amma isin biraan gahaa turee fi gatiin isaas haala akkaataa amma isin biraan gahaa ture kanaan jiran jechuudha. Walumaa galatti meeshaalee kanneen bituudhaaf jalqabarraa kaasee hamma ammaatti isin biraan gahaa kan ture kana gara qarshiitti yoo jijjiirru qarshii 500,000 fi 78,000 isin gaafata jechuudha. Bittaan meeshaalee qofti ogeessi mana kana isiniif ijaaruu danda'u qarshii 200,000 isin gaafachuu ni danda'a. Walumaa galatti manicha kana akka amma isin jedhe kanatti bareechiftanii ulaagaa isaa guutumaan guutuutti waan isaaf barbaachisu galchitanii yoo jettan seeraamikii dabalatee qalamii bifa adda ta'een dibdanii mana fincaanii keessaa fi alarraatti qottanii lafa isaarra shaklaa galchitanii gubbaa isaa koornisii jigsamii galchitanii haala akka isin biraan gahaa ture kanatti ijaarachuu warroonni barbaadan qarshii 778 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Warroonni akkuma jalqabarratti isiniif kaasuuf yaaletti warroonni mana fincaanii keessaa fi shaaworii keessa manaatti hin barbaannee fi lafa isaarra seeraamikii galchuu warra hin barbaanne qarshii 627 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Akkaataa filannoo nama hedduutiin mana fincaanii keessaa hin barbaadanii seeraamikii keessaas hin barbaadanii garuu koornisii ni barbaada yoo ta'e qarshii 682 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Namoonni baay'een seeraamikii kana hin barbaadan seeraamikii dhiisanii lafa isaarra minxaafii garagaraatu jira minxaafii fayyadamuu barbaadan seeraamikii galchuun isin hin barbaachisu. Warroonni seeraamikii qofa dhiiftanii fincaanii keessaas dhiiftanii ijaarachuu barbaadan gubbaa isaa koornisii jigsamii akkasiin jedhetti galchuu warroonni barbaadan qarshii 682 warroonni seeraamikiis ta'e shaklaa lafarraas ta'e yookaan ammoo koornisii gubbaa jigsamii isa ta'e galfachuu warroonni hin barbaannee fi mana fincaanii keessaa kan hin barbaanne qarshii 627 yoo ta'u ulaagaa isaa kan amma jedhe kana guuttattanii hunduma galfachuu warroonni barbaadan qarshii 778 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee isiniif dhufe kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture kan jechuudha. Irra deebuudhaan warroonni yeroo jalqabatee turatu chaanaalii kanatti sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jira. Odeeffannoon kun baay'ee tokko waan isin fayyadu waan ta'eef hiriyoota keessaniin biraan gahuu warroonni barbaadan yookaan immoo biraan gahuudhaaf sheer gochuudhaan isaanis biraan akka geettanis gamarmaan dhaamsa kootii viidiyoo biraatiin ittiin hamma walitti himutti nageenyi keenya bakkuma jirtan isin haa qaqqabu. Baay'ee.